warri akka gaariitti biyya firiidamii keessa jiraatee waan tokko rakkoo takka hin argine warroonni firii biyya
akka gaariitti gabbaanii ol deebi'an keessa jiraatu haga ammaa warri isaanii sagalee ta'an nama qubaan lakkaa'amuu jechaadha. Garuu ijoolleen kennaa odoo maaliif waan isaanii argisiiftan jedhanii carraa barbaadan irratti fudhatanillee irmijjaa barbaadan irratti fudhatanillee ijoolleen kenna garuu achi keessa ta'aniiti rakkoo ijoolleen kenna Oromoo Walloo keessa jiranii mul'isaa jiranii jechuudha. Galanni isaanii bilisummaa ta'u Oromoon kana argitee ijoollee kana jecha kana dhageettanii jecha ijoolleen achirraa himtu kana dhageettanii warroonni ummata kanaaf hirrifanne wallaahi billaahi ismu warruma coraan irratti maganaa'ee jechuudha. Yoo isaan Oromiyaatti yaalamna jedhanii Oromiyaa keessatti eenyuun abdatan, Finfinnee keessatti eenyuun abdatan, Adaamaa keessatti eenyuun abdataniiti achitti nu fudhannee yaalamuu barbaanna jedhanii achitti fidanii akka hin taanetti karaa rakkoo san karaa cinqaa san karaa san dabarsanii fidaniiti yaalamaa jiranii jechaadha. Warroonni biyya biraa jirru, warroonni gara biraa keessa jirru, warroonni viidiyoo isaan dabarsan kana arginu maal jenneeti deebii deebifnaaf akkamitti bira dhaabbanneet fayyifanna akkamitti immoo dhiibbaan godhamee warra Kamisee keessatti jechuudha. Warra magaalaa Kamisee keessatti xiyyiitti rasaasa takka keessaa baasuuf birri kuma 30 gaafatan isaan sanoo akkam goonee dhiibbaa irratti godhanii akkam godhaniitiin gara Oromiyaatitti gad dabarsanii ijoollee kana yaalan warra achitti hafisan illee yoo jedhamu dhiibbaan godhamuun barbaachisa. Oromoon cal'iftee rafuun barbaachisa. Har'a ijoolleen kenna karaa dhabaaf saba guddaa qaban. Sabni isaanii haga fedhees ta'u ittiin cakkanuu jechaadha. Uummanni Oromiyaadhaa isaan ittiin cakkanu yoo isaan dhaqanii achitti yaalamanii jedhan namni isaanitti cakkanu hin jiruudha jechaadha. Har'a karaa dhabaaf akkaataa itti fuudhanii Finfinnee wanni keessaa Walloo keessaa gara Oromiyaatitti gad dabarsan dhabanii ijoolleen tana lubbuu dhabaa jirti, lubbuu qaalii. Rasaasni keessatti qorree ruuhii isaanii qaalii dhabaa jirti jechuudha. Kana uummanni Oromoodhaa, hayyoonni Oromoodhaa, warroonni jajjabaan jechuudha biyya alaa keessa jirtan ijoolleen kunniin nu hin yaalanna, nu yaalina. Garuu dhiibbaa irratti godhanii ijoolleen achi keessatti dhumataa jirtu sun gara Oromiyaatitti gara Adaamaatitti gattartee ijoolleen sun akka yaalamtu dhiibbaa irratti godhuun barbaachisaadha. Lolli irraa dhaabate jedhanii odoo isiin ootu, odoo isiin madoo isii rasaasni keessa jiraatee odoo isiin ootu, odoo nu jirru, odoo isin jirtan, odoo hayyoonni jiran, odoo beeytonni jiran, odoo abbaan gadaa jiru, odoo sheeyni jiru, odoo aalimni jiru, ijoolleen keenya rasaasa garaa keessatti baattee rasaasni keessatti qorree ruhii fi odoo sabni guddaan jiru dhabuu irra nu hin yaalannaa. Dhiibbaa godhaati ijoollee achitti ruhii fi qaalii dhabaa jirtu san akka Adaamaa keessatti gad dabartee mootummaa irratti dhiibbaa godhuudha. Mootummaan karaa kana banee waraana ergee fi akkuma kaawwan itti dabarsan san akkuma kaawwan itti dabarsaniitiin achi keessatti yaalan san amma yaalamaa ijoolleen jirtu kan akkasumatti mootummaan waraana ergee fi akka ijoollee ruhii ijoollee kanaa baraaran dhiibbaa irratti godhuun barbaachisaadha. Wanti dhiibbaa irratti godhan maali? Mootummaa irratti dhiibbaa godhu. Mootummaan karaa kana banee shiftaawwan kana karaa irraa xaragee waraana barbaadu, waraana federaalaa barbaadu, raayyaa ittisa biyyaa ergee ijoollee achi keessatti Kamisee keessatti dhumaa jiru kana furmaanni isaanii ruhiin isaanii dhaqqabamuu qabaatti. Eebade jechuun gaafa isaan dabranii gaafa isaan ruhii qaalii dhaban ebaluun sun akkasitti ebaluun sun akkana ta'e jechuurra amma mataa jirutti sabbata maranii hayyoonni keenya irratti dhiibbaa godhuu qabaatan dhaabbileen siyaasaadhaa ibsa irratti baasuu qabaatti dhiibbaan deemuu qabaata. Lakki lolli irraa qabbanaa'e waan dhufu maaliif beeytan? Waan dhufu maalitti beeytan? Waan uf duubaan dhufu maalitti beeytan? Waan finxaaleeyyiin Amaaraa duubaan isaaniif qopheessite maalitti beeytan? Lolli qorree kalaas lolli dhaabbatee hundiyyuu aziizul mutassil afaan isaanii warri duraan hin dubbatin duraanuu kuwwan bombii afaan kaayatee jira hin dubbatanii warri duraan iyyullee harka irrattanii hin taa'ina.
ijoolleen kenna karuin keessa jirtu haaduu jettaniin callisina dhiibbaa godhamuun barbaachisa dhiibbaa itti godhuun barbaachisa ijoollee tan achi keessaa fuudhanii yaalamaan argatti dhukkubaan waraanteen finxaaliyyiin amaaraa warri achi keessa hojjetu oromootamtu achi keessa nu jira oromootamtu iyyuu walloo keessa jira mana yaalaa keessa hojjeta warri bakka mana yaalaa bakka qulfii hojjetu jara waan barbaadde waraantee ajjeesuu dandeetti ka itti gubattu karuu isaanii rasaasaan baasuuf halkanii guyyaa rasaasni mataa ummata walloo irra halkanii guyyaa iyyaa bulu ijoollee dhayxeetiin jala gachiifte dhiifti summi waraananiin fixa warra achi keessa jiru san yoo oromoon dhiibbaa gootee achi keessaa baafte malee har'a kanniin mana yaalaa fidanii boru hoo maaltu dhufa jettanii ilaaluu qabaattan oromoo an oromoollee oromoo sooshaal miidiyaa kanarra halkanii guyyaa sooshaal miidiyaa kanarra teenne oromoon tam akka taate ilaalaa jira oromoon ol baatee dubbattee wallaahi warraa galakkoofsaati jechuun ummata oromoo wallooti garuu waan isin gootan isin laallaka gargaarsa isin isaanii gootan gargaarsa isin madoo kana fayyiftaniin waan isin gootan isin laalla warri amma guyyaa takkitti gabbayee waan ummata oromoo walloo dubbatuu dide maaliin akka isaan bira dhaabbattan teenneetumaan isin laallaa jechuudha hamileelleen hin jiru gargaarsi keessanillee hin jiru har'a odoo gargaarsi keessan jiraate ijoolleen warra ruutame kana gabbaaftee nutti mul'iftuu iyyuu ture warra biyya keessaa haga qabuun hin gargaara warri biyya keessaa biraan hafu inuma gargaaran isaan akkuma barakaan isanitti ammallee inuma gargaaran garuu warri biyya keessaa sa'aatii kanatti jiruun maal fakkaatti jiruun biyyattii sanii biyya Itoophiyaa sanii maal fakkaatti jiruu qaaloftee samaatti tarte nu hoo maal hojjenna carraan nu hoo maal hojjenna dalagaan teenna hoo maali yoo warra nu jalaa kufe kana yoo warra nuuf kufe kana harka waliin qabin maal hojjenna nu dirqama hundi keenya mataan ofirratti fudhannee ijoollee kuftatan ijoollee madooftatan madoo fayyisuun hayyoonni keenya dhiibbaa irratti godhuun dirqama hayyootaati dhiibbaa nu godha akka ijoolleen teenya ruuyii achitti takka ruuyii dhabaa jirtu akka ruuyii hin dhabne dhiibbaa godhuun dirqama keessanii jechuudha maali ija qabattaati wa alaykum salaam salaama nagaafataa bari ija qabatta